daawwattoota keenya gaafii fi deebiin akkasuma yaada arustootaa fi gartee gooftaa fi giiftii teenya irraa furanne kana fakkaata dhageessanii jirtan. Bultii ijaaruun namni tokko eeganii fi gartee ballaqee dardaree isinis dubara taate biyya namaa keessa sana keessatti yaara kabbaa keenya biran jirru ja'anii gartee akka fedhan jiraachuun hin taatu. Bultii ijaaranii bultii karaa halaaliin hojii jiraachuudha ja'anii bultii ijaaruun waan hedduu diras ulfaataatii miti jechuu isaan irraa dhageessanii jirtanii. Bultii oguu ijaaran ammaatis sigalee akkatti jiraatan akkatti gartee gammachuu jiraatan gammachuudhaan jiraachuu fi gartee karoora wajjin tumatanii gammachuun jiraachuu irratti jaartiileen gartee jaartii gaarii taatee isaaf argamuu irratti innilleen jaarsa gaarii ta'e isaaf argamuu irratti yaada akkasii qabanii akkasumas isinillee gartee rabbi isin yaa laaffisu galatoomaa isin hin janne. Baga rabbi si gammachiisee isin jenna. Hayyee mee gaafii takkaa fi lama si gaafannaa akkami guyyaa irraa kana gartee gammachuun si dhagaamte akkam jettee ibsatamee har'aan tana maaltu dhagaame guyyaa kana ga'uudhaaf? Guyyaa har'aa guyyaa gammachuu hayyaati. Guyyaan har'aan tanaa guyyaa gammachuu hayyaati. Waan hin gammachuu xiyyeetanaa waan hin jeesin ibsu hin beeku gammachuu guddaan dhagaamee jira. Afaan ganuumaadhas. Hayyee baga gammaddee isin jenna ammallee mee guyyaa gammachuu kana arguudhaaf hangam takka hawwaa turte hangam takka gartee ammallee asiin guyyaa kana gartee akka bareedee akkanatti si miidhaguuf hangam takka itti laffaate? Hedduu takkaan ittillee laffee hedduu takkaan kana durallee itti yaadaa ture guyyaa kana ga'uudhaaf jechuudha. Hayyee ammaan tana garuu alhamdulillah. Kanaafuu akkamii akkuma yaaddi isanitti akkuma hawwaa turte isanitti harkattee akkuma yaaddi isanitti harkattee moo akkamii waan irra ta'e jiramoo akkamii? La alhamdulillah akkuma yaaddi isanitti harkattee alhamdulillah. Akkuma yaaddi isanitti harkattee? Wanni gammachuun wanni takka sirratti hin jiru. Fakkeenyaaf akka gartee haadhaaf abbaan kee siruu jiraachuu dhabu obboleeyyan kee kunoo wanni si dhagaamee ni jira. Dhagaamtee ni jirti. Hayyee. Obsumaan dabarsee dhagaama. Warri akka haadhaaf abbaa ta'e kanatti isaan dhaabbatee hin jiru. Hedduudha warri akka haadhaaf. Hin dubbanne haa isaan illee cufanii jiranii itti hin cufne. Na isaan illee warri akka haadha abbaa akka obboleeyyanitti hojii jirru. Karaa fi haaliin keenya nu hojii jiranii gammachuu bakka abbaa keenyaa nuti yaada nu san nurraa cufanii jiranii. Jazaakumullah khairan taate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي قفتا خينا أران تنقرتي بقربين خرا حلالين بولتي سيارسي بقرب سيجا ما تشيسين جنة. آمين آمين سيجا. تاته مي أين سنجا مقاخي؟ معروف محمد ثاني نانجا. معروف محمد ثاني هاي معروف خينا مي أران تنا ما تسد دعامي ويا أران تنا خنا ما تسد دعام. ويا كونكا ويا أنا فداتي ويا جمتشو خياتي هدو جمتشو تونا دعامي. هاي ويا خنا تكبراف bakka kana ga'uudhaaf hangam takka itti lafaa turte hangam takka hawwaa turte? Yaani bara dheeraa jalqaba du'aawwan itti jajjabaachaa ture. Adeemsa du'aayitiin sadarkaa kana ga'ee keessa hojiinis hojjechaa ture sadarkaa kana ga'e inshaallah. Taate mee dargaggoo keenya warra hin fuudhiniif warra lafa jiruun gammachuu guyyaa kanaa kana guyyaa amma sirriitti bultiitiin seennee bultiin maal akka taate amma dura hin barree garuu guyyaadhaa kanarra dhaabbattee akkam jettaan dargaggoo keenyaan warra gartee fuudhuu sodaatee taa'u jiruuf sartuu amma bultiin kana jalqabdee jirtaa guyyaan kaan siidhame irraa eegalte bultee jechuun dargaggoota keenya gartee maal jettaan wanni dhaabtuuf maaliif? Dargaggoota keenya kan fuudhiniif gaawwanni danda'amu inshaa Allah akka bultii halaal horatanii fuulduratti namoonni hin fuudhin illeen inshaa Allah gara halaaliin wal fuudhanii akkasumatti karaa sunnaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanarra karaa shari'aatiin deemsa shari'aa kanaan akka bultii gaarii horatan isaaniif dhaama inshaa Allah. Wanni takka wanni ulfaataan jirtu sodaattanii alan taa'inaadha. Gariin irra guddaan yoonii fi ala taa'u du'aar ta'u bultii dhisee bultii maaliif ittiin seenne maaliif hin heerumne maaliif hin fuune wetteen irra guddaa wanni isaan sababa horatan riskiidha riskii qabu ittiin qophoofne ja'an jechuudha. Kanaafuu ati akkami riskiin guddoo san bakka hangeetteetu moo itti seente moo tokkolaa ta'anii moo akkamitti seente kanallee bayaana godhiif ibsiif. Asirratti gaa wanni akka gammachuun nadhagan ni beektaa durillee dhuguma rabbiin dubbatee jira quraana gubbatti akkasuma wallahi sodaa takka hin qabu tawakkulaan itti seenee inshallah waan irra ta'an agarree waan dabalamaa malee jechuudha. Kanaaf hanga amma agartee kanatti to'ate. Hankunoottu jechuudha. Waan dabalamaa malee waan irra ta'an agarree kanaaf dargaggoota keenyaan hin sodaatinaadha bultiin sun bultii khayriiti yoo isin halaal barbaaddan rabbiin isin gammachiisa. Kanaaf halaal kanaan akka gammachuu argattan
isiniif dhaaman jaa. Kanaafuu wanni namatti ulfaataa wanni nama dhibaa hedduu hin jirtu jechuudha. Hayyee galatoomee birteenyaa bultiin ta'e bultii gammachuu bultii jaalalaa riskiidhaan si riskiidhaan isii ilmoodhaan isin haa gammachiisu bultii gartee shabaabni keenyaa fi obboleeyyan keenya kan dhalaatis kan dhiiraatis bultii kasii rabbi nu haa godhu jaanii irraa fakkeenya isin godhatan bultii kasii rabbi si haa godhu isin jedha. Amiin amiin amiin. Akkasumas gammachuu waliin si haa dhaabbattu. Galatoomee hayyee. Salaamu alaikum. Hayyaa daawwattoota keenya gaafii deebiin obboleessa keenya yookaan gooftaa arra gooftaadhaa obboleessa keenya maaruuf hojii goone kana fakkaata. Hunoo isin hidhamee jira gaa bultiin waan ulfaataatii miti waan nama dhibaatii miti hin sodaatinaadhaa. Nama fuutan nama wajjin bultii arrasan nama san filadhaa nama san filannaan wanni nama dhibaa hin jirtu isin jira akkasuma gaafumta keessanuu rabbi isin haa gammachiisu hanga qophii keenya taramadaati wal deebinutti nageenya fuunee jirra jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota akkasuma dhaggeeffattoota qararram yookaan qururrumtiyu harka fuunee salaamtanii tokkonni irraa buqqaate keessatti isin nageessu jecha akkasuma waahila kiyyi tokko yookaan hiriyaa kiyyi tokko qabadhee isin dadhee jira gaafii ajaa'ibaatiin isin gaafadhaa wajjin turtii gaarii naafottu boo hayyee hiriyaa kiyya kan dhufee jira kallattumaan isaa wajjin eenyu akka ta'ee fi hojiin isaa eessa akka jiru isaa wajjin wal isin barsiisaa isatti isin dabarse. Egaa anis Abubakar Ahmadin Jama asuma Kaayiroo jiraanna Masree yookaan Giifti jaaniin achi jiraanna dalagaan deenyaa as dilasii miti yaani haati taa'u reenneetuma makiinaa takka takka kalmatti of nafaadha makana tana dalagaa taate galatoomii ati Itoophiyaa dhuftee Itoophiyaa isaa dhuftee Oromiyaa irraa hin dhufee Oromiyaa irraa sabni keetoo Oromoo afaan keetoo Oromoo afaan keetoo Oromiffa afaan Oromooti jechoota afaan Oromootiin tokko si gaafadhaa jechuudha jechoota bakka biraa dhufee afaan Oromoo keessa badee jechuudha afaan Oromoo sirri dubbataa dubbata sirriitti Harargeen hin dubbata sirriitti afaan Oromoo kana tokkuma afaan Harargee maal hin qabu afaan Oromoo tokkuma afaan Oromoo hin qabu loqoota malee afaan Oromoo tokko loqoota garagara malee taate surprise jechuun maal jechuudha surprise jechuun afaan Oromootti hin beektu bira dabre surprise jechuun nama tokko tokko hayyee surprise godhuudha maal tabiraa gaafadhu qabadhu taa'in akkasuma hayyee bootaa jechuun maal jechuun afaan Oromootti iddoo hayyee amma soo bootaa jechuun iddoo jechuudhaami hayyee kaleessa si dawwaleetiin si dhabee barsiitiin kaaftu afaan Oromoon naayee mucaa maali kaleessa si dawwaleetiin silkiin jalaa kaasu digdee si fadhee deeme kaleessi bilbilee silkiin kaasu jechuudha amma afaan Oromoo gooteeti daawwattoota keenya isin akkuma irra gahanaa taate Halee telefoona si bilbilee telefoona jeewoo dhageeffadha ammas telefoona jechuun afaan Oromooti hayyee silkii gaafa afaan Oromoo jechuutti ngoonee isaa silkii kana afaan Oromootti kamti silkii dhagaa afaan Oromoo silkiidha afaan Amaaraatoo been afaan Oromoo hin beeku jalatti afaan Amaaraatti maal jaanii egaa silkiin afaan Oromoo taati silkii dhagaa silkiin afaan Amaaraatti laal amma jechoonni telefoona joo kun gartee telefoonni afaan Arabaati jechoonni akka Ingiliffaarraa ergifamuu jira amma jechoonni akka telefoonaa ka joo kun hello jechuu joo kun amma akkuma addunyaatti hello hayyee jechee hello kun afaan Oromootti hiikaa biraan qaba hayyee afaan Arabaatti hiikaa biraan qaba laakiin helloon hiikkaan see akkuma walii galaatti hello saniifuu jechee fakkeenyaaf telefoona joo kun akka kiyyaatti ani akkuma addunyaatti silkiin tun jechuma tokko silkiin hayyee kana daawwattoonni keenya murteessanii murteessaa boo hayyee taanis dalagaa kunuuti ati amma hayyee jecha kana afaan annin dubbadhaa ati afaan Oromoo naayee ati gizee namni si barbaade namni si harkatu maal isa jecha kana afaan Oromoo naayee ati gizee namni si barbaade si harkatan gizuma namni sitti naajamne si harkatan maali ati jecha kana afaan Oromoo naayee hayyee ati yeroo si barbaadan yeroo si soqan namaaf hin mul'attu yeroo makaan nama mul'atu taatee daawwattoota keenya gaafii takkaa fi lama gaafannee takkaa fi lamaan tana dabaree moo dabaree waan jaamu murtii isinirra dhiisnaa hanga yeroo hayyee kabajamtoota keenya ammallee gaafii deebii keenya futaatti aanu qabannee dhiyaannee jira isin wajjin kanaafuu hanga xumura keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya hayyee abuukii yookaan Abubakar yookaan Abbeeshkaa yookaan Buguum maqaa hedduu qabdaa gaafiin keenyatti fufa akkasumatti ammallee ifa magaa bishaan illee dhugu isiin hin jenne dhugdee dhuftee jirta bishaan abbaayillee jiraas biyyaa bahu amma hundi keenya biyyaa baanee biyya namaa keessa argama biyyaa bahu kan akkam ilaaltame biyyaa bahuun gaarii moo akkamitti fakkaata jireenyi biyya namaa ta'u maal fakkaata
Gaafii bareedduu na gaafattee obboleessa keenya Abdiyyee wanni kun ani biyya giseen taa'u gartee namni hedduun akka maqmaaqsaan na dubbachuu ture. Biyyaa boon gaarii miti biitti namaa kabajaan qabdu maarree akka jechamaatti sammuu tana fudhachuu ture si galee. Gaafaan garuu biyya tana dhufu jechuun hedduu takka nadha. Biyya tiyya san keessatti jijjiiramuu dhabuuf yaafi biyya tiyya keessaa dhufee as taa'u san hedduu nadha. Wanni biyya fiigaa dhiinuma hin jirtu addunyuma tanarraa wanni das nama joorraa. Kanaanis bal'ina waan biyya namaatu biyya fi caalaa isa jirtan maati. Akka ajaa'iba. Ayyee biyya fi wanni giyaa takka hin jirtu takka asuma dhageenya. Biyya fi nama nyaatu asuma dhageenya. Maqmaqsa tokko immoo kutaa sagal daree sagal barachuurra biyya sagal deemuu caalaa wanni jamaa takka asuma jirti. Wanni itti biyyi fi caaltuun maali? Wanni itti biyyi namaa caaltuun maali? Miidhaan isaan lamaan qabu maali? Fakkeenyaaf biyya irraa eegalu. Maqmaqsee adeemtu kun maal iseetiin beektaa? Biitii fi osoo rakkinaan keessaa hin beekin biyya fi tana daawwachuudhaaf takkaayis muuxannoo biyya biraarraa fudhachuudhaaf deemtee yoo deemtee ilaaltu taate akka malee bareeda. Laakiin ammoo dhuguma saniin jechuun biyya tana keessaa baatee biyya biraa dhaqeen dalagadheettee yoo deemtu taate biyya tee nyaatu irra gaarii. Yoo biyya teenya teessee irra dalagattee hedduu jijjiirama. Amma nuti fakkeenyaaf akka biyya dalagnutti yoo akka asitti dalagnu biyya akka dalagnu taate inshallah nuti har'a bakka bareedaa irra jirra. Garuu immoo ati biyya sagal deemuu haadhu san hayyee maalti? Ammas gaafii fi deebiin keenya itti fufee jira. Amma immoo doktara shufeerotaati kan gaafannu ka Kaayiroo kana nama gisee duraatiif makiinaa bitee saayiba keenya kana mee maqaa kee? Qabbaneen irraa. Maqaan kiyyaa Abdiyyee yookaan Abdii Rabbiitiin jedhama jiraata magaalaa Kaayirooti. Kaayiroo keessatti argamu namooti. Okay, mee mudannoo mee biyya kana keessatti oowwituu haalaan inni irraanfanneeti. Mudannoo hanga magaalaa kana keessatti takkaa fi lamaa miti hedduu jira. Eessarraa akkaan see galuun beeku takka garuu kan hin yaadadhu. Amma beektee yeroonis arafaadhaa mi arafaas deemu jira. Takkaa jira arafaarra naquun takkaa jira. Arafaa gaafa dur dhufu takka akkana kaanee maanta iida salaanneeti. Iida salaannee kaanee kana gabbaanii boo ijoollee wajjin. Amma yeroo gabbaanu haadheenee salaanneeti bakka itti bashannanu takkaa jira. Hadiiqaa jaaninni arabniin asitti. Hadiiqaa san keessa osoo taa'u jiruuti gurbaa kana wajjin footoo haa kaanu jenneen boo arabaame gaafas biyyaa dhufne. Namicha kana wajjin footoo kaanu jenneen dhiineeti jenneen waa harkaan. Rakkoon qabu footoo hojii haa jennee qabannee hojii haa nemma. Footoo hojii haaneeti amma gurbaan fixattee nuun jee fixanne jenneeni. Hayyee kullu sana wayiintum xayyibiin nuun jee gurbaan. Ijoolleen amma ijoolleen namni ijoolleedhaan deemu jiru ana amma ijoolleen takka lama sadii nama shan akkaan ni geenyaa namni isaan deemu jiru ana. Xiqqeeshoo afaan xiqqeeshoo ni beeka jaanii anillee ni beeka jeeni isaan deemu jiru. Amma gurbaan kullu sana wanti xayyib naan jee beete kana jeetiniin gurbaadhaan maal jee naan jaan. Isaan amma tana dura guuniif footoo kana isaan joo aboo gurbaan kun hundhiisu gurbaan kun waan biraa jiraati. Tindheen hundhiisu naan jaan aboo tidheen akoo ta'ee tindhaqee gaafadhe amma haane beete kullu sana wanti xayyib gurbaan naan jennaan maal jee naan jaan. Lala footoo qofaa miti waan biraa yoo feetanis footoo asiin jira footoo nagaafadhaa jeen jeen. Akkuna kana joon edaa bucaan tokko arabiin beeka seetuma na jala deeme inni arabiin beeka. Dhaggeeffataatuma deeme. Dhaggeeffataatuma deeme inni. Amma yeroo kana jee huuftana. Alla yooma kas jeebuun an jee duuba kam jeen. Aboo kullu soota jechuun warra baree hedduu amata hunda nagee taa'ee jechuudha warri naan jee wallahi duumaaf jee wiisaniif ittiin dubbanne arabii. Hayyee galatoomii siin jenna. Mee gaafii takka siif qabna. Jechuun makiinaa biyya kana keessa egaa oofuu eegaltee turte. Mee mudannoo karaa kanaan si mudate hoo? Mudannoo karaa kanaatiin mudatee guyyaa tokko karaan bitanaa ogguun ifi irra deemtu wannan qabu marama irra deebituun hin qabu. Irra guddaan lafa fagoo deemtee irra deebita. Bakka takka nu geessinaan jaanii uummanni bakka takka niin fuudhee bakka sana osoo deemu jirru. Osoo deemu jirruuti sa'a qaban san dabarse bira magaalaa san guutuu waliin geenyee gaaza finne osoo bakka ajaa san hin geessin deebine manatti. Karaa wallaa dhulaan jechuun mudannoon guddoon takka tanu ta'uudha
galatoomii jennaani turtii gaarii nu wajji ta'an isiniin jaa ammata meeqaati umriin kee? Umriin kiyya ammaan tana 1987 daradhee achirraa isaabbaddu. Akkamii beekteeti? Warra kiyyaan naayim waraqaan qaba. Waraqaan leen jirtu gaafasi? Naaf himan amma. Akkamii akkanuma 1990 akkana dhalalte jedhanii si himamu? Baatii takkaffaa dhalattee 1987 naan jaa. Itoophiyaa. Okay. Hayyee gaafii isas gaafii salphaa takka gaafannaa maaliif namni amantiin ta'e islaama? Alhamdulillah. Namni islaama ta'e hundi ni deebisa. Mee harkaan islaamaa meeqa? Shan inshallah. Hayyee shanan. أشهد أن لا إله إلا الله ربي ملي ربي هنجرو رقابودا ربي ملي ربي بران جرو رقابودا محمديس إرجما ربي ثي رقابودا إني لما فا صلاة قدابودا صلاة قدابوچون صلاة شاني شان صلاة اتهمي تجلاهي كيف فارق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا جاء ربي ملي ربي إبراهيم جرو يجو رقابه دا محمديس إرجما تو رقابه دا تكفان لما فان صلاة ودا صلاة قدابه دا صدفان صومنا ودا عرفان زكاة آخر نمني وريك أبو شنفان خدن دي حج زيارة دا يتوقع كان إسلام galatoome mee ammas gaafii fi deebii keenya akkuma itti fufee jira mee ammas gaafii takkan si gaafadha ta dhugaanaa deebisi inshallah ummaa teetii fi abbaa kiyya haadha mana keetiitiitu mana keessa wajji jira manni gubatee nam tokko qofa baasuu dandeessa akka dhugatti ummatii yaboo dabrichi ammas gaafii fi deebii keenya akkuma itti fufee jira mee haadha mana keetiitii fi ilmooteetiin mana keessa jira ammallee gubatan isaan mana keessaa isaan haadha mana kiyyaati bikoo sababni isiitu isaan san fide waan ta'eef isaan isii booda eeggatan gaafii fi deebii keenya asirratti gaafii galatoomii jennaan gaa obboleessa keenya isinis galatooma jawaadha dalagaa gaggaarii kana waan kanarra caalu gaafii fi deebiin keenya gaa itti fufee jira qorrumtuu daawwatu inni raanfatinaan isiniin jaa okay maqaa keessan mee Yaasin Muhammad Yaasin Muhammad mee afaan oromootiin surprise jechuun maal gammachuu jechuudha wanta osoo hin beekin nama dhufe jechuudha hayyee prank jechuun prank si godhee jira jaangaa jechuun mee prank jechuun afaan oromootiin maal prank jechuun wanta dinqisiisoo jechuudha wanta osoo hin beekin raawwatame osoo hin beekin wanta gaddaallee yoo taatu osoo hin beekin wanta ta'e wanta sirra raawwatamu okay hayyee gaafii fi deebiin keenya gaa akkuma itti fufee jira mee warro sahaboota geessaa amma waa islaamaatiin si gaafadha mee warra asirratti jannanni adii seenamee fi jira ummata kana keessaa mee sadii maqaa isaanii naaf yaam Umar bin Khattab Ali ibn Abi Talib Abu Ubaida hayyee itti fufuu dandeessa sanna qabu hayyee mee ammallee gaa itti fufa mee harkaan islaamaa meeqa shan okay shanan الأولى الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام أوكي أركان الإسلام أركان الإيمان جاء جان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى أيها غافي في ديبين اتفوفا يو ديبسا سريتي في خسرين تاينس دمرن يقدان سنينجا ترتي غارين وجه مالي غلطومي سنجان غافي في ديبين خينيا أكما اتفوفي جرا قررمتو بداوتو خيسان إن رانفتيناني سنينجا أوكي مي مكا خيسان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكانك يا أنوار محمدين جا اوكي أنوار أفان أورومو تينغا أفان أورومو بلادا
san keessaa irrana jechuun maal jechuudha? Irrana. Irrana. Gaafi jabdu dha gaafatte irrana kana garuu irrina moo irrana? Irrana. Irrana. Beena garuu. Okay, gaafiin keenya akkuma itti fufee jira. Hayyee haboo jechuun karami? Karaa abbaati moo karaa haadhaati? Haboo jechuun karaa haadhaati. Hayyee karaa abbaa maal jaani? Haadha jaani. Okay. Haboon jaamu jechuudha. Haboon obboleettii haadhaati. Haadhaan ammoo obboleettii uummaati. Obboleettii abbaati. Hindoo jechuun hoo? Hindoo jechuun tunis haboodha. Haboodha. Karaa abbaa jechuudha. Laa karaa haadhaa. Karaa haadhaa lama maqaa lama qabdi. Maqaa lama qabdi. Garuu afaan Oromoo kan akkasitti guututti hin beeku. Hangana hin beeku hangana garuu galatama. Galatama. Gaaffii fi deebiin keenya gaa ammas itti fufaa nu wajji tura nu faana turaadha. بسم الله الرحمن الرحيم ايوه الشمع وردفتوتا قرورمتوب غافين كنار غافي ديبيدا واهي افانوتا رتوندايا كنرت غافي برسيسا تكون نبرت ترجماني مقاي ساني تي في وجي ساني گئے وجي ساني نو كانوا يبسم برباد مكان كي نبراس علي عبد نانجاني hojiin koo ammaaf barataadha keessa quraana barsiisa akkana jira. Akkasi hidaayyaa jechuun maali? Hidaayyaa yeroof hin beekne ayyee ammas gaaffii tokkoon isinii dabalaa. Beessee jechuun maali? Beessee jechuun afaan warra gara lixaa kana baalee faarsee jechuudha maallaqa jechuudha. Beessee jechuun afaan eessaatti beekama? Afaan Arsii lixaa? Karaa Booranaa haa ta'e dubbatamaa na fakkaata. Ayyee. Okey bareedaadha gaafiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Ammas nama tokkoon na cinaatti argama. Isaanis wal bartaniin isaaniinis. Ayyee maqaan keessan eenyu jedhama? Bismillahir Rahmanir Rahim. Maqaa kiyya Johar Ahmad Said Nanjani. Akkasi gaa. Akkasi. Gaafii keenya galuuf deemnaa gaafii fayyamamoo? Ayyee hidaayyaa jechuun maali? بسم الله الرحمن الرحيم إداية أنا نما والفول نتفكات كده ورا مسيروت لما نتفكاتا كذي مسيروت لما أنا كمان نانو تجيت مو بيكمتو نانو تجيت بيكمتو ريفون تنا عثمان مكينك سوار جبتها يروتي وانو كوني نما وانا كان شيدا بس بيلا لقي إداية أنتم مالي كجو إداية لما ربي سناقي يجوا أنا كناجا وانو كوني هذا أنا وان سير أنا قالتي مسيروت لما نجوا نتفكاتا وكانوا ورطو والفول لما نجوا نتفكاتا والله أعلم akkasi deebii dhaggeeffattoota keenya gaafiin akkuma itti fufeetti jira kanatti aansuudhaan deebii keenya viidiyoo kanarraa eeggattan taha ammas nama tokko na cinaatti argama maqaan keessan eenyu jedhama? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Mustafaa Qaasim jedhama. Ayyee gaafii keenya fayyamamoodha Shee Mustafaa. Ayyee hidaayyaa jechuun maali? Hidaayyaa jechuun dubartii takka yoo isiin heerumtee haarawaa taate isheedhaan isii irraa fakkeenya akkuma har'aa tana jechuudha. Isiin har'arraa hanga guyyaa manaa baatutti hidaayyaa jedhama. Hidaayyaa jedhamti? Ayyee bareedaadha. Kanatti aansuudhaan haboo jechuun maali? Adda obboleettii abbaati moo obboleettii haadhaati? Lachuu haboo mataa abbaas ta'aadhaas. Akkasi ayyee gaafii keenya akkuma itti fufeetti jira deebii viidiyoo kanarraa eeggatana. Namni namatti agartan kun nama ummata islaamaa kaayiroo kanatti argamu waan hedduu godhee fi waan hedduullee godhu jiru nama hedduu ummanni islaamaa galatoonfatu qabu ammallee du'aa godhuuf hin irraanfatinaan isiniin jaa mee akkasumas gaafii arraan tana guyyaa bashannanaati mee bashannana jechuun afaan oromootiin maal? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا نشون كافان رموتي سلا إنه كافان رموتي بشرنا ما كنا كافان رموتي نمن تكو قبيت ومجا تكا سايبن ساتي وجين تكا ورا ساتي وجين خجارتي كوجارتي وجين خكنا مغاري خجارتين كمنس هيروتا ساتي وجين قبي كده سبرتي بشرنا دانجا شران تركان فني بشرنا نمني وقبي وان خيري جان أركو يوان خيري دبتو بشرنا دانجا شرا ربي هنتركان فني بشرنا نوت وشرنا جام خان مو بشرني خان أنفال لا سلاب بكم هذا خوانهم دخسيو تلاك عيجود أسانتو بشرنا عداتي أقافين تيمو كلا تومان خان أقافتي بشرنا جون فان رموت مالتي بشرنا إنه مانو بشرنا جون فان رموتي
Ayyee. Mee afaan Oromootiin gaafii irraa jijjiireewu. Irraa jijjiiree kanaaf hin dhagee. Hoggaa adii tuuta. Hinaqin. Ayyee Sheekh umrii keessa namata meeqa? Umriin kiyya akka jaan umrii fi qabxii yuunivarsiitiin baan hin gaafatanii jaan. Qabxiin sun GP jaama. GB fi umrii nama gaafatanii jaan zaman ammaa kana. Wallah. Okay. Ayyee sirraa gabaabsee dabalata ammoo gaafa dhaladhu biyya keenya wanaan hin jiru dhaloota warqaan dhalootaan jiru. Duuba akkamitti umrii keenya? Imagine 25 akka waan geetiin fakkaata. Akkamitti beekte? Imagine yaaduma tilmaamumaan. Gaafas ni jirte jechuudhaati. Ani gaafa san waraana tunaaf hin jiru. Akkasitti malee ni tilmaama. Assalaamu alaikum. Akkuma itti fufee jira ammas gaafii fi deebime obboleessa keenya maqaan keenyu Mustafa. Sagalee kan dhagahu. Mustafa. Ayyee Mustafa gaafii lama qofa si gaafanne yookaan takka. Khalid ibn al-Walid umriin isaa meeqa gaafatu? Khalid ibn al-Walid. Wallahi hin beeku. Wayyaa tarduu. Ayyee Khalid Quraana hagam haffaze? نصر ريال والله. رسول صلى الله عليه وسلم قافا لولا راديبو انت قلت اني فولي اين ساعه تتين صفية هي قالتهم يسين جنة هاي أمالي قافي في ديبين خيني أكو متفو فجرة ترتي قارين وجي السلام عليكم أمالي أكو متفو فجرة لفهم أبلي سخية مكا خيمي نور الدين نجا نور الدين مصطفى نور الدين مي ولين برنا باتي تأما جتشو توبتين الرجرتو تم والله إنسان بيجو ولين بيجو أكو لغتي أكو لغت هاي نشيدا يرو أما ثنا توبتين الرجرتو إذا نمو إذا رحمت وني يرتو عبد الرحمن في عبد الشرايا نمي قال لالف نم أنقل على بيجو كرو صدر كابودا قبل أوكي صدر كابودا قبل هاي ميجا في لمن سيجا فدادي فما خالد بن الوليد عمري إسامي كتي الدنيا تنا راوقت أكمل بوقت خالد بن الوليد عمري إسامي بيجو lola kesa buka desa kasinza lola kesa buka tenza okay Quran agam hafazen Allah Quran be angan hafazen be kola ate Quran agam hafazte ana lama farya okay yero lama fayacho okay ما شاء الله قافي في ديبين خيني عمل لي اتففتي ترتي قارين وجين اسن انجا نك عم فتا نك عم فتشيسين ايسن غزي لالتن لا قافي جوجنا قافي اي غاشي انا قرانا ايه مي غافي مال اكسي غافتو فيد تاوماتي فيد ومنتي تي لا لافتم جرا اوكي اوكي غافي في ديبين خينيا مالي اتي فوفو جرا مي برنغا رايان نشيدا اسا غديسي تر مي تربان سان خيستينا ميقاتو لالف كم قران enggak akastoro makan قراني jidam Terbang tak kete mere? Terbang tak kete. Terbang tak kete ciwalan dah. Itu juga ada di bawah. Okay, haye deebiin arkanne. Me wallee amma gadhiifamte takka jira namni meeqa laale. Eenyuti walleen amma tooppii irra jirtu Oromoo. Wallahi musikaa kana hin beeku. Maqaalee hin beeku. Garuu ijaan mana arka. Ta ijaan agartu siroo. Maqaan beeku. Akkasaan. Haye. ميجا في برا عايشان عمري أمتى ميقاتي رسولي فوده خلاصتي سجلي خلاصتي سي ميقا قادمتي سجلي اوكي غافي في ديبين خينياكم اتي فوفي جرا غافين ديبينيس بودا اسني ديبيسا ديمنا ترتيغارين وجه عمله اسني شمار كفونه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امس غافي في ديبين خينياتي فوفي جرا مي ولا برنو مقايسا نمر آخر
هذا نهار هذا والبروتين يا مواكن ولمين ونكون ايغا مي غافي مي درمك اخي سن نوفي ماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان في خبان في ناباس جوهر أحمد سعيد نانجاني خموك يا أخي سارك الدبو كان نانجان هاي قالتو ميسين جنة مي غافي لما سيغافنا لمن خيسا رسول الله صلى الله عليه وسلم غافا دولار راديبو ونمني إني فولي إنيو دولار خمرة روايان جاي دورة تبو بسني جاني أتي على كل حال دولار راجزي ديبو قررت فولي والله أعلم أيه أمس غافي تيانتو عائشة سي عمري ميقافو لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عائشة خلني خلتي سي عمري جاهتي خلني خاقلتي ولينقلي سي عمري سقالي تجان والله تعالى على مكبر رحيق المختوم خايتي يسي أمت جها كاك عارم متيت يسي أمت سقالي قلفتي جا والله تعالى أعلم أيه قالتو ميسين جنة أستاذ خين قالنا كيسن بدين أقول راجع ما خلنا قال كلام ده أما هتي فوق Bamaranya. Oh, teko bamaranya. أيه غافي في ديبين خينيا كوما يتفوفي جرا أمس أبليس خينيا خنا مي مكايسة مكاخي مكان كي نبراس علي أبو ياما أوكي نبراس غافي تكاكوفا سيغافنا خالد ابن الوليد صحابة نمني هنديني بيخا قرآن حقم تكا حفظه خالد قرآن الرواني بخدان جرو خالد لولان بكمل ممكن حديثة تكا وديسة هم بخ والله ولا حديثة متي قرآن ما جوزا ميكا حفظه يو خا قرآن حقم قرأ قرآن جوزا كخيسة بيعمل قدام بكمل فكذا والله ولا قالتهم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اما بعد dhaggeeffattoota fi hordoftoonni YouTube Khalid jalatti argamtan hundi keessanuu kanatti aansuudhaan gaafiif deebii jira ayya qururumtub jedhee qururumtub jalatti argamtan hundi keessanuu jecha kanaafuu obboleessa kee tokko waliin gaafiif deebii gaggeessuu deema gaafiif deemniin keenya ka jalqaba suuratu sharhi suuraa kam صوت الشر؟ ايه ألم نشرح لك صدرك؟ قري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أركفوني جالتهم توتا في كبجون توتا ورين كروين توب جالت أركمتن أرانتنا جافي في ديبي أدتاي أروزا شريان قبة يرتي أركمني في أرانتنا واي شريعتي راي ولما أنا ما جافنا لمين خنا جاوري ديبسو نوجمي تهالا نموتا مراسة ديني جافنا ترتي جاري نوجتها إيجا أقسمس كروين توب جديد أوتن سبسكرايب شير قدومي رافتنا ده أنا خيستي هدوان هدونا بدل جيمة إسرع ما هوجي جه هوجي إسا ما إنما نواهمون إسنينجا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم duraan dursee waan inni akkasitti dalagee gahee guddoo inni jeesuun hin qabuune jiraataa biyya kana keessaati malee guddoo inni narra kaayisuun hin qabu maqaan kiyyaa Jaafar Sharaf Ahmadiin Jaamaa yeroodhaaf kaayiraa keessaan jira inshaallah gaafa rabbiin jee as keessaa bahuuf karoora guddaan qaba. Okay, mee gaafii fi deebii dhiyeessinaaf gaa ustaaza keenyaaf mee ustaaza walleen barana baate wallee jechuun tooppiteen irra ta'e jirtu tami amma. Inshaallah ammaan tana si deebisuuf qorachuun qaba waa'ee wallee keessan jiru baaba wallee keessa. Hayyee okay hayyee ustaazni gaa walleen dhaggeeffatu saniifu nashiidaan amma baatee oowwituun tami. Wallahi waa'ee nashiidaa tana keessaa sin jiru. Baaba nashiidaatii fi baaba wallee kana keessaa sin jiru. Waa dhaggeeffachuu keessa irratti dilasii miti. Okay. Haye Khalid ibn Walid umri isaa meeqa du'e addunyaa tanarraa boqote? Khalid ibn Walid firaasha isaarra du'e inni ammoo nama warra shahiidaa keessa lakkaawama. Haye Khalid ibn Walid quraana hagam haffaze? Khalid ibn Walid dalagaan guddaan isaa jihaada warra hadiisaatiif warra quraanaa keessatti hedduun ramadamu hedduun dubbatamu inni waa'ee jihaadaa keessatti takkaffaa irratti argama. Quraana hagam haffaze quraana? Asuma keessa jirtu inni hundinuu deebisan. Hayyee ammallee gaafii fi deebiin keenya itti fufaa isheen xiqqoo ammallee itti fufaa. Maqaa sheekummaa kanaa sinarraan kaa'in sheekaa miti. Hayyee ustaaza jenneen. Ustaadaanis nan ga'een Jaafar jee. Hayyee. Ustaadni kana dura dhaabbatu kana malee ustaadaa miti. Ustaadaa miti. Hanga maqaan akkasii yaamu waan hin dandeenyeef maqallee yaamu khalaas dhiiseetiin jira akkuma kaanittiin itti barsiisaa keenya. Hayyee itti fufa gaammas gaafii fi deebiin keenya mee gaafii una jalaa bachiisa gizee ijaan lalaale mee afaan oromootiin gaafadha ammaan tana afaan oromootiin irrana jechuun maali? Irrana amma jechuudha. Irrana ammoo jechuudha. Hayyee afaan oromootiin haboo jechuun haboo jechuun moo karaa kamiiti? Haboo jechuun karaa harargee lamaan irratti ni dubbatama irra guddatti harargee baat dubbatama harargee olii irratti harargee lixaa jechuun kiyya andooyyeen beekama. Okay ta karaa kamiiti sira? Haboon karaa haadhaati. Okay hayyee gaafii fi deebiin keenya itti fufaa galatoomii jennaani ammallee turtii gaarii nu wajjin. Qoy hoggataka itti fufaa. Mee karaa kamiiti? Haboo jechuun gara gama haadhaatiin obboleettii haadhaa jechuudha. Haboo jechuun hindooyyee jechuun hoo? Hindooyyeenis obboleettii haadhaati. Harar gumatti lameen. Laala akka lamatti harargeen bakka lama jirte harargee baharra yoo fudhatte haboo jaaniin haboon obboleettii haadhaati. Hindooyyeen harargee lixaatti obboleettii haadhaati. Okay galatoomi siin jennaa turtii gaarii waan wajji gooteef. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح النكاح سنة الأنبياء وفعل الأتقياء وجنة من الفحشاء وآداب من رب الأرض والسماء يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسبا أما بعد يقول رب العزة والجلال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمني نفلت بكاتي بكاكنا تمام تبيكم. أشكوية كسوسكيزا تبيكم أمي. كناف رفيقنا بوتان شيطان الرسيدين إذا تنام جلالو كاتي نما ربي سجرنا بكاتي أكاسي الله أكبر. ربي بوتان أكيسا توان بلا أكاسي الله أكبر. وليأكد إياه أمد إنتو سرقين لكن تسرقيا ويا تسرقين لكن Gitu mah buka kau boleh jualnya asran bagus insyaallah sangat kain dan sangat kain gaji coba berharap jualnya bagus saja. Akasi mera jualnya tسرقين utama yang kabasa atur sarqin lagi kau dulu. Tسرقيا ويا tسرقين تمام كمل dua tسرقين makan demo dari situ. Akasi jualnya saya dimakan gue. Barakaya binugoni, barakaya binugoni, barakaya binugoni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ashru amthaliha. Namni hasanataka karana magode kurang bakti sani algata. Ada sarki agar ada ni tidak ada cuma di bulan Ramadan sisa mata karaya barakaya binugoni, barakaya binugoni. Mana isani kagam majus biar binudazis. Mana isani ka majuara binugud, mana isani ka majuara binugud, mana isani ka majuara binugud. Isini suara ka majuta na hirmati, wara ka majuta na hirmati, ka majuta sarudara bisna agansi. Isirunda wara ka majuta bisna agansi, isirunda wara ka majuta bisna agansi su. Ani aso apile walikale uyale nadi alatu. Akasi aku magam maden kai nari kai male. Insyaallah balina wali tebina wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Amsabari dan Ramani Buddha Toma Sanin insyaallah. Sagantai tamat bara sagantai tanto sagantai kaji sagantai kaji sigar kesonamu bakwajirtani akan daftar ilmu kesan Arabu yang mencuci bagaimana dari dokter bagaimana mencuci orang itu dari sini jeda anda sekarang hidupnya mau berkajut ya ke dari sini jeda kalau sama kolega sekarang itu aku melatihnya kita kanati sekarang kekati sekarang kenaska tumar lagi hujrah insyaallah galatoma hangkama namusan khabadan angkana muego faisani ulpada sini jeda insyaallah sagatan itu sagatan kekatiga harus kemudian insyaallah asik dufani kekatan menukmurani insyaallah asiddir fi munashid fuad arsalna laka nashidana gabakina nafsi mata fuad khalli yatafaddal mashkuran wa ma'jura. Allahu akbar, Allahu akbar. lagi umalah kemana? Kakak betul sih,